ganama gaaddisa hoggansa Oromoo jalatti walirratti hin duullu, wal hin xiqqeessinu, wal hin arrabsinu jecha waadaa waliif galaa, waliif kakataa galgala walirratti duuluun tun garamiin nu qabatte. ODP'n engadda walgahii gaaddisa hoggansa Oromoo jalatti kana booda duula maqballeessii akka dhaabdu waadaa galtee aduun guyyaa sanii osoo hin dhihin qondaallee olaanaa fi miseensi koree giddugaleessa ODP obbo Taayyee Danda'aa arrabsoo jabaa qabatee xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawwaar Muhammad Hayuduree paartii biyyoolessa Oromiyaa Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu fi Hayuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa irratti xiyyeeffatee akka diinatti arrabaan muxuxi jara gochuun namoota sabni akka ijaatti ilaalu arrabsee itti yakkee waadaa ODP'n gaaddisa hoggansa Oromootiif galtees diige. Waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Ajaa'iba kana mee xiqqoo keessa babbaanee laallaa. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo akkam nagaa jirtu, nageenyi Rabbii bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu jecha Annolee Global Media irraa oduu guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanne irraa odeeffannoo guyyaa irraa kan isin biraan gahu Antolchaa Huseen Maddaati. Gara odeeffannoo guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannetti ce'uun duratti tamsaasa idilee guyyaa Annolee Global Media irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een argachuuf toora YouTube channel keenyaa subscribe gochuun akkasuma page Facebook keenyaa like follow gochuun odeeffannoolee biyya keessaa fi addunyaalessaa bifa salphaa ta'een battaluma gadi dhiifametti argachuu dandeessu. Taayyee Danda'aa hoggansa olaanaa ODP'tiin. Taayyeen jaarmaa san keessatti namoota dhageettii qaban keessaa nama tokko. Ijjannoon Taayyee ijjannoo jaarmaa ODP'ti. Kanaaf namoonni hedduun Taayyee fi ODP's walumarratti komataa jiru. Taayyeen torban darbee yaalii ajjechaa Jawwaar Muhammad irratti gaggeeffame soba jechuun Jawwaar biyya jeequuf fakkeessi akkasii uumee fakkeessee biyya jeeqee lubbuu baddeefis Jawwaartu itti gaafatamuu qaba jechuun isaa yaadannoo as dhiyooti. Taayyeen duraan sabboonaa ture amma ilmaan nafxanyaa waliin tahee qabsaa'ota Oromoo xiqqeessaa jiraachuun nama hedduu ajaa'ibaa dhufee jira. Xiyyeeffannaan Taayyee Danda'aa inni guddaan Jawwaariin dhayu yoo ta'u amma Jeneraal Kamaal Galchuutii fi Jaal Daawud Ibsaa Jawwaar cina dhaabbatanii Jawwaar waliin waan walii galaniin sadiinuu walirratti qabee arrabsaa xiqqeessaa ulfina Oromummaa fi seenaa gootummaa isaan kaleessa dalagaa turan irraa mulqee jira. Mee barreeffama Taayyee karaa fuula Facebook isaatiin katabe isiniif dubbisee walitti deebinaa sirnaan dhagayaa waan dhageeffattan immoo qalbeeffadha. Barreeffamni Taayyee leenca callisee adurreessee jechuun eegala. ODP'n paartii namaan jaarame akka tuuta namaa hanqina ni qabaata. Qabatamattis hanqinoota sirratuu qaban danuu qaba. Garuu paartii abbaan arge tuffatu miti. Injifannoowwan gurguddaa seenan hin daganne baay'ee galmeesse. Qabsoo sabaa karaa qabsiise. Namoota ODP'n Oromoo fi Oromiyaa keessatti hin dhalanne jedhu falmiin akkasii bishaan hin kaasu. Muusaan mana Fir'aawnaatti guddatu seenatu dubbata. Jeneraal Taaddasaa Birruus loltuu safarii turuu biyyatu beeka. Ammoo kan Ugaandatti aannan nagadaa bahee fi Eertiratti shunkurtii ambaa dhaabaa bahee saniin ODP tuffatu hin danda'u. Ijoon dubbii dhaloota otoo hin taane waan erga guddatanii hojjetanii seenan hojiidha malee bakka dhalootaa fi guddinaas miti. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti ODP'n waan gurguddaa shaniin beekama. Tokkoffaa dimokiraasii keessoo paartiiti. Keessoon ODP qabatamaan dimokiraatawaadha. Yaada fedhan kaasanii mari'atuun mirga. Jaallan keessatti hadheeffatuun wal falmanii booda taphachaa waliin laaqana nyaatu. ODP keessatti aangoo waliif dabarsuun raajii miti. Hayuduroota ODP shantu waliin kora tokko hirmaata. Itoophiyaa keessatti paartii kamtu gama kanaan ODP fakkaata. Bakka biraatii yaada adda addaa kaasuun diinummaan nama galaafata. Aangoo tokko irraa kaanitti dabarsuun du'a caalaa ulfaata. Namni tokko waggaa 30 aangoo qabatee sirba tokkicha dhageeffata. Aangoof jecha paartiin tokko bakka 9tti ciccitee wal nyaata. Warra wal nyaatutti ilkaan fixatetu afaan ilkaan hin qabneen ODP'tti haqata. Waan daba. 2. Hoggansa horuudha. Dhaabota biyya kana keessatti fuuluma tokko deddeebitee agarta. Hogganni guddaan xixinnoo irraa ejjetee aangoo dheereffata. ODP keessatti garuu faallaa kanaattu mul'ata. Hoggansa jalaan hoggansi caalu dhalata. Har'a ODP'n hoggantoota ajaa'ibaa kumaatamaan bobbaafata. Gahumsaanis bulchaa aanatu hayuduroota dhaabota gaarii caalaa waa hubata. Gubbaatti ammoo hoggantoota addunyaan raajeffattetu ODP keessaa mul'ata. Dr. Abiy kan Afrikaan dinqisiifattee kan addunyaan badhaaftee eenyummaa ODP qabaata. Ijoolleen kunuunsanii guddisutti ammoo maaltu abbaa duulaa fakkaata. Mee eenyumatu Girmaa Birruu fi Daggifee Bulaa fa'aatti qixxaata.
tan akka adurree ilmaan of jalatti nyaattu hundatu saalfii malee ODP hamataa. Kan mana ofii hin bulchinetu waan biyya bulchuu ODP'tti himuuf hamoommataa. 3. Qabsoo Oromoo milkeessuudha. Motorri qabsoo Oromoo qeerroo fi qarreedha. Isaantu ofii badee Oromoo jiraachise. Garuu jarri akka coqorsaa roobaan hin magarre. Manneen barnootaa keessatti hubannoo mirgaa fi dirqama horataa tokkummaa jabeeffataa guddatan. Kan manneen barnootaa ijaaree ammoo ODP'dha. Kan qajeelfama Taaddee Birruu fi Waaqoo Guutuu ordofee otoo hin baratiin ollaa keessa deemuun akka maatiin ilmaan barsiistuu kakaasee dabballee ODP'ti. Kan barsiisaa leenjisee sadarkaa cufatti bobbaasee ODP'dha. ODP'n gubbaa jalaan gubataa gabrummaa keessatti qeerroo fi qarree barsiisee guddise. Qeerroon akkanaan guddatetu diina raasee. Hoggansa ODP keessaa dhalatetu qeerroo waliin abidda keessa dhaabbatee qabsoo Oromoo fi Itoophiyaa karaa qabsiise. Garuu raajii gura nama waraanuu dhageenya. Kan isaayyuu ODP'n barsiisee guddisetu har'a ODP tuffatee abbummaa qeerroo lallabata. Warra barnooti bilisummaa booda jechaa ijoollee Oromoo qancarsaa turetu har'a maqaa qeerrootiin dhaadata. Warra Girmaa Xurunaa warra gootota Oromoo mirgaan bobbaasee bitaan qabsiisee ajjeesetu waan Oromoo afaan guutee dubbata. Qooda jaraa ati saalfatta. 4. Tokkummaan Oromoo lallaba afaanitiin hin dhufu. Caaseffama tokkummaaf tolu diriirsuu gaafata. Caasaa tokkummaa Oromoo jalatti ijaarame ammoo ODP'tu diriirse. Laafus jabaatus bulchiinsa Oromiyaa ODP'tu lafa qabsiise. Afaan Oromoo isatu afaan hojii taasise. Sun ammoo Oromoo bahaadhiyaa fi kaabaa kibbaa wal garsiisuun tokkummaa Oromoof bu'uura buuse. Kan afaan Oromoo barnoota wal fakkaatu ilmaan Oromoo dhaqqabsiise ODP'dha. Bareedus fakkisus raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa kan guddaa xinnaa Oromoo wal dhaggeechise ODP'tu hundeesse. Sun ammoo daa'imman Oromoo yaadaa fi hawwii wal fakkeessee guddise. Qabatamatti tokkummaa Oromoo ODP'tu caasaa ijaaree jabeesse. Garuu rabbi nama saalfii hin beekne nu garsiise. Kan ofiifuu kophaa fiigutu Oromoo tokkoomsuuf himata. Warra gandaa fi amantiin qoodee Oromoo wal nyaachisaa ture. Warra dhibee diigumsaa facaasetu sagalee guddaa waan tokkummaa Oromoo dubbata. Ofittoo dhiiga ilmaan sabaa nagadutu arrabaan maqaa saba kaasee dhaadata. Yoo kana laaltu maal jetta? Kanaffaan garaa bal'achuudha. ODP'n aadaa addaa qaba. Garaagarummaa yaadaa hin sodaatu. Akkuma uummata Oromoo hammataadha. Kanneen isa morman alaa galchee kabajaan qubsiise. Warra isa arrabsaa oolanii bulan faana taa'ee obsaan dubbate. Warra Geetaachoo Asaffaa faana hoggansa isaa ajjeesuuf shan yaalee hanqatees obsee qusata. Garuu namni hin saarfatu. Kan isaayyuu ODP'n harka qabee alaa galchetu kursii ODP jalatti qabu dubbata. Kan ODP'n bakka kufee isa kaasee kabaja itti uwwisatu guyyaa lamatti ODP kuffisuuf dhaadata. Edaa yoo saaqan afaan namaa wannu arge dubbata. Guurii gurradhu. Haga guddina kee fi gaafatama kee hubadhu. Hogganaa kee waliin tarkaanfadhu. Hoggana ta'uuf ammoo baradhu. Keessoo kee jabeeffadhu. Hanqina kee guuttadhu. Ummataaf dursa laadhu. Loogii hannaa fi dhibaa'ummaa lagadhu. Mul'ata kee qajeelfadhu. Qe'ee kee miidhagfadhu. Addunyaa karoorfadhu. Oromiyaaf Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa ceesisuuf halkanii guyyaa hojjedhu. Ammoo seenaa kee ifaan dubbadhu. Paartiin seenaa hin himanne waan seenaa hin qabne fakkaata. Hattuun immoo horii qofa otoo hin taane seenaas ni hata. Guduunfaa dubbii idaamuudha. Akka sabaatti akka naannoo fi akka biyyaatti waan dansaa qabnu jabeeffataa. Waan jajallate qajeelfataa. Biyya qananii dhaloota dhufuuf taatu ijaaruu humna qabeenyaa fi beekumsa keenya idaanee haa hojjennu. Akka moonuu hin shakkinu. Taayyeen akka kanatti Jawaar Muhammad Birgideer Jeneraal Kamaal Galchuutii fi Jaal Daawud Ibsaa fi qabsaa'ota Oromoof Oromiyaa ibidda meeqaan gubatan xiqqeessu yaale. Taayyeen kana qofa miti barruu guyyaa fuuldura maxxanseenis Jawaar gootaa miti. Jawaar ilmaan Oromoo ficcisiisee akkamitti goota jedhamee waan jedhamu bifa hinaaffaatiin katabee isas akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Ijaa fi gurra dhugaa qoosaa keessaa. Guyyuu abalu ijaa fi gurra uummata jechaa dhageetta. Nama jechama san dhugoonfatee fuggulus ni agarta. Gaafa dubbiin akkasii xiinxaltu ammoo ni kokkufalta. Yoo ijjii fi gurri uummata nama tokko irratti hodhame rakkoo hamatu dhalata. Namni takkee dhukkubsatu takkee maraataa booda boqota.
gaafas ummatni maaliin laalee maaliin dhageeffata namni maaliif hojii rabbii faalleessuuf rakkata maaliif ija rabbii isaaf kenne cufatee ija ormaatiin waa daawwata maaliif gurra ofii duuchee kan ormaatiin dhageeffata nama akkas uumaa jallisu rabbiyyuu waan boru gaafatu natti fakkaata jechuun Taayyeen sadarkaa kanatti Jawaar Mohaammed xiqqeessuuf yaaluun waan akka kanaa kataba. Hordoftoota keenyaa kabajamoo barreeffama kana kan isiniif dhiyeessine dhaabni Dr. Abiyyiin hoogganamu ODP'n akkamitti hooggantoota Oromoo akka dhabamsiisu karaa qondaalota isaatiin dalagaa jiran akka laaltanii hubatanii fi Taayyeen ammas barreeffama isaa keessatti Jawaarin xiqqeessuuf akkas jedhe ambo dubbadhu gariin miilan ambo ejjetu qofaaf dhaadheffama kun ammoo misooma amboof otoo sa'aatii harkaa ofii gurguruu oromummaan irraa mulqama gariin otoo ibidda diinaa keessa dhaabbatee goota sabaa baraaruu sabboonaa miti jedhama kan fagoo irraa ibidda ho'ifatee ammoo goota hunda caalu jedhama dhuguma gootummaan akkanamoo maqaa gootaatiin cubbuun hojjetama ambo hambaa lafaa ambo haadha qeerroof qarree ambo haadha gootaa waan sabboonummaa fi gootummaa kan si caalu beeku hin jiru maaloo adda nuuf baasi oromummaa fi sabboonummaan maaliin safarama kan sirra ejjetee galemoo kan misooma keetiif hojjetutu si jaalata ulaagaa keetiin gootummaan maali kan si waliin gubate moo kan fagoo irraa ho'a qaqqamammatetu irra goota kan goota kee du'a oolchuu yaale moo kan booya kee himetu fira dhiyoodha kan diina misaa'ila hidhate dura dhaabbate moo kan biyya ittisa misaa'ila qabdu keessa dhaadatetu irra jabaadha kan moo'ichaaf si onnachiise moo kan boo'icha keef si kakaasetu hayyuudha ambo ati dubbadhu agartee beekta waan hundaa mee dhugaa dubbadhu nu qabbaneessi gootaa fi gadhee gootaa cabsuuf odeessu adda nuuf baasi fakkeessaa dhiisi sabboonaa faarsi cubbuu lafa jala dabarsi dhugaa qabii lafaa kaasi jechuun Taayyeen fi ODP'n Jawaar balleessuuf dhugaa dhagaan jarri hin buqqifnee fi gaarri jarri hin diigne hin jiru garuu Jawaariin eebba Oromoo miliyoona 60tu waliin jira waan ta'eef eenyullee bakka isaatirraa gadi buusuu hin dandayu ODP'n haga fedhe dhama'us qabsaa'ota urjii sabaa warra akka Jawaar balleessuu hin danda'u. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa sagantaan keenya guyyaa irraa kanumaa sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.